ما شاء الله إسي شاف ماكي بقول أرجتان بارك الله لكما وجبق والناب أرجتان wow nante anis dak anjiraka kuno sargi ibsi shaf maki wal argani anu wa beka fi mata kana hojjetadhe garu seeraan hojjenne saana wanatti fakkaata isaira wal argani masha Allah baga wal argitan namni wal jaallate hundu wala argu ani moniin dhaqa nyaara kiyyan filadha sargi dhaquu fi maakif ibsishaatu wal arge maakif ibsishaa barameeqa qabsoo tiktoki ibsishaa yeroo darbe deeme isee gara Faransaaytti deebinaan min isee itti aare dhaquu hin barbaanne min xirqisee rabaani gaawra tiktoki sila sin hin danda'amtan hundi keessanu na akkasittiin jara keenyaa jechuudha mabruuk jenneerra baga gammaddanii ibsishaa indemaakii hordoftoota kiyya nagaa waaqayyo hunduma keessanii baay'atu akkam jirtu nagaa keessanii ani baay'ee nagaa koo galata waaqa haa ta'u egaa kun harakaanni kun eenyuuf seeta maakiidhaaf an harakaata tokko nan godha namoota wusxee ta'anii jechuudha namoota tokko naman jaalladhuuf yeroo baay'ee harakaata nan godha gaafa isaa wal argan kan shittoodhaanan harakaata godha kan fiistaaniidhaaniin isaan kanaaf immoo kanaaf kanaan harakaata godha hojii dubartiiti oduu dubartiiti jechuudha hojii dubartiiti you know innaa isinis gaafa jaalallee keessan faana wal argitan eerpoortitti bicha footoo keessan arga malee yookaan viidiyoo keessan arga malee harakaata akka ajaa'iba harakaata isinii godhachu layyatti godhe addatti wayna dhugaa dubbachuuf garuu baay'ee tokkoon gammadee dhugaa waaqaa jechuudha yeroo dheeraadhaaf ijoolleen kun jaalala agarsiisaa turanii isin ijoolleen qimamoonni madaamiillee jaalala isaanii jettanii sarpiraayizii isaanii waan isaan waliin kennan waan isaan waliin jedhan bakka isa laaluuf jettanii hirriba keessan dhabaa bultan kun qabsoon keessan immoo gaafa galma ga'u jechuu qabda akka mucattii kana ishee waan an jedhu beeku jette nan gammadee baga rabbi waliin isin agarsiise isinis kun qabsoo keessanii taaptaabii gochaa turtanii ilaalaa turtanii gammadaa turtanii jaalala achi ilaaltaniin aaratti galfachaa turtanii uffatu anis nama akkasina jaallatu argadhe tu nama akkatti wal waamnu argadhe itti nama akkasii argadhe nama sarpiraayizii na godhu nama kennaa naa kennu nama warqii naa bitu nama aayifoonii naa bitu jaalallee akkasii jetanii nama hawwitanii gammadaa turtanii koottaa gammadaa maaliif beektu koottaa ilil jedha maaliif hin jedhe beektu bortaraa keessan iftaan dabaree keessan isiniif ilil jenna isiniif harakaata goona waan ta'eef koottaa walii gammadaa ka walii yoo gammadan malee gammachuun hin jiru gammachuu nama tokko keessa gammachuu nama biraa jira jedhan anu kun shan haati ijoollee lamaayyuu gammachuu warra haaflaa kana ganaa reeffi jaalala qurqur jedhu kanaaf gammadee akkas yeroon harakaata godhu gammadee moo gamman garuu an dulloomee raasti koottaame ammatu ammani adiraashaa koo jijjiiree jechuudha adrees jijjiiree iddoo biraa deeme iddoo nama nan beekne deeme ani heerumnee jedhe nama amansiisuu hin danda'u jiraan viidiyoo kana yoo arge immoo ayinan qoosin jedhani yaa garuu let's say zajani barumsa duraan barannu beektan let's say yettee fakkeenya fudhattee yoo eksiin akkas taatee minaamin akkas taatee biluun akkas taate isa jedhanidha sadha malee immoo maal isinittan sila an jechuun serious amma qoosiinaa isin gaafachaa jira maasim gaaddeenyaan hiriyaa miti natti hima beeksaba faamilii miti isin natti hima iddoo tokko deemee bakka heerumeeyuun beeku heerumni maal fakkaata heerumayyuu hawweeraa ijoollee dhiisaa jechuun heeruma booda ijoollee dhufa miti human heerumnee jedhee nama amansiisuu hin danda'amu amansiisuu jechuun appiiraansii koo kana laaltanii isiniin jechaa araba amma argamni koo kuni nama tokko naan amansiisu isinin eega kana garuu yaadadha waan ta'eef ibsishaa maakii dhugaa dubbachuudhaaf baga waan walitti isin fide jaalalli keessa qilleensarraa baga lafa bu'ee tangible ta'e qabatamaa ta'e jechuudha namni wal jaallate kamuu walaa argu hundi keenya yoo baay'ee hiccitu hin jiru kanumadha namni kamuu
nama kamuu yoo dabalatu baate baay'ee nama kamuu yoo hin jedhu namoonni onlaayiniidhaan wal hin barrees jiru waan ta'eef nama kamuu yoo hin jedhe ta'u namoonni baay'een yoo hin jedhe warri hafan qaama wal argan waan ta'eef namoonni baay'een isaanii jechuudha akkuma kana onlaayiniidhaan wal jaallatanii wal argan isaan keessaa ani ishee tokkodha. Onlaayiniidhaan nama jaallate onlaayiniidhaan wal baree onlaayiniidhaan haasa'ee xumuree kunoga waluma faana jirra miti jireenyi keenya amma oofan hamma har'aa gaheedha jechuudha. Kanaaf namoonni baay'een laayifiin isaanii jireenyi isaanii akkasumas wal bartaan isaanii karuma onlaayiniidha. Garuu onlaayiniidhaan wal baranii yoo milkaan akkam das nama hidhare hawwiidha bara hawwii bara meeqaa qofaa kee yaaddee boossee itti dhiphattee itti huqqattee itti midhaansi jibbisiisee si dabbaree onlaayiniitti eegdee har'a maaltee hafe har'a maani yoo walitti buute baqqasi cinqee namatti himattu dhaabdee hojiin sitti jibbisiisee biyyi namaa sitti dukkanaa'ee qabsoo amma kana keessa darbitee injifattee nama sana birannaa geessu ilil isa hojjette caalaa isa nama sana bira geesse si gammachiisa naan sobee hin sobne isa waggaa meeqa dhamaate sanarra isa nama jaallatte sana argatteetu si gammachiisa naan sobee hin sobdeedhaaga anoon sobne ani ko riisarchii hojjedheera ofirratti iyyuu mirkaneesseera waan ta'eef Uma soban qabu kun jechuudha. Kanaafuu isinillee akkuma maakii ibsishaa kana jaallatanii jirtan ittiin sinaa ga'u nama jaallatan tokko nama hankeessanii haa godhu. Sasin miidhu miti isa sin gowwomsu miti isaan keessan ta'e bakka amanamummaadhaan dhugaadhaan isin jaallatee isin faana jiraattu isiniif haa godhu. Bakka na kana caala maal isin eebbisa akkam jedhe isin eebbisa. Arrabni koo rakkoo eebbi jira bara. Baay'ee dibamaadha arrabni koo eebba qaba. Amallee maakiif ibsishaa baga salphatanii warri waan baay'ee odeessan baga leeyya'anii warri inaaftonni waan baay'ee haasa'an yeroo Itoophiyaa dhufeefaa suuraa nama faana ka'eef achitti fuudhe achitti jaallate maakii imma isaan taatu silaa'u maakiin isan madaaltu'en kiiloodhaan ta'e zariidhaan ta'e gosaan yoo ta'e ijoolleen lachuu tokkumadha maaliin akka ta'e hin beeku lachuu diddiimtuudha lachuu babbareeduudha. Lachuu keessa keenya lachuun jaallan maakiin immoo qabsooftuu keenya dhayyuuti cimtuudha dubartii bareedduu onnee keenya keessa jirtuudha kani gab gootudha diinata keenya kanaaf isheellee baay'ee jaallanna warri tokko warri inaafan si madaalte enna kamtu madaalare warra akkas jettan baga saalfattan baga qaanfattan baga salphattan boolla qotadhaa meetirii lama qofforadhaa keessa ciisa akkan tuutaa akka adurree akkan ta'e akkan tuutaa qorqorqor jalaa okadhaa laala waa gochuu hin danda'amu wanti milikaa unuma milikaa inaaftuun ma inaaftii inaaftuun hin kuftii milikii ainsi immoo itti fufa amma kana siniin jedha baga gammadan keessan